Harka fuune akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromoo Samsung irraan hordoftan nagaa keessanii baga jiraatan baga rabbiin sa'a kanaan isin ga'e. Egaa hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin akkaataa baatirii moobaayilii keessanii itti tursiifachuu dandeessan yookiin itti qusachuu dandeessan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Baay'een keessan akkuma gaafii keessan nu biraa gahaa jirtanitti rakkina sababii baatiriin keessan dafee isin jalaa dhumuufiyyuu akka rakkachaa jirtan ni hubannaa jechuudha. Kanaaf immoo har'a furmaata isaa kan wajjin ilaallu ta'a. Gara barnoota keenyaatiin darbuun duratti chaanala keenyaaf warroonni haaraa taatan subscribe gootu jechuudha. Yeroo takkaaf erga YouTube keessan irra galtanii chaanala Oromoo Samsangiif har'a haaraa taatanii kan dhuftan subscribe gochuun eegaltu jechuudha. Ergasii as mallattoo alaarmii tanas iddoo all jettu irra cuqaastu. Akkasuma chaanala keenya lammaffaas warroonni hammammaa subscribe gootan galatooma akkasuma warroonni subscribe hin godhanis akka subscribe gootan isin beeksisna jechuudha. Chaanala keenya lammaffaa argachuudhaaf Ramee Online jettanii barreessitu. Haala kanaan search gootu jechuudha. Yeroo takkaaf profaayilii kana irra cuqaastu. As iddoo subscribe jettu tana akkuma isa jalqabaatti subscribe gootu jechuudha. Yeroo dhiyootti inshallah fedha rabbiitiin barnootas kan asirratti eegallus ta'a jechuudha. Gara barnoota keenyaatti yeroo darbinu tokkoffaa irratti wanta gochuu qabdan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Duraan dursitanii settingii keessan irra seentu. Settingii keessan irra yeroo seentan duraan dursa xiqqoo gadi buutu. About phone keessan irratti click gootu. Ergasii yeroo click gootan xiqqoo gasiixanii software information iddoo irratti click gootu. Ergasii as iddoo build number jettu tan irratti si'a 7 cuqaastu jechuudha. Si'a 7 iddoo kan irratti cuqaastu. Erga si'a 7 cuqaastanii as bakka kana ni baatu jechuudha. Iddoo developer option jettu bira imaltu. Itti aansee as iddoo developer option jettu irratti yeroo takkaaf click gootu jechuudha. Yeroo as irratti click gootanii fuula kana qabatee isin dhufe xiqqoo gabbuutu. Gara galjallaatti gadi buutu jechuudha. Ergasii as iddoo kana argattu iddoon irra cuqaasuu qabdan as background process limited iddoo tanarratti click gootu. Wanta isin eegamu amma iddoon isin irra deebisuu qabdan no background process iddoo tanarratti click gootu jechuudha. Isa lammaffaa jiru kanarratti deebistu. As haala kanaan erga fixanii baakettanii baatu jechuudha. Amma kan ilaallu lammaffaa irratti baatirii keessan irratti yeroo takkaaf click gootu jechuudha. Iddoo device care jettu tanarratti click yeroo gootan haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Amma iddoo as iddoo baatirii jettu tanarratti click gootu. Ergasii haala kanaan baatirii keessan bifa kanaan qabatee isin dhufa. Amma as iddoo power mode jettu tanarratti click gootu. Bakka kanarratti amma fakkeenyaawwan isin gochuu qabdan isa tokkoffaa yoo haala kanaan wannaan keessa jiraate iddoo as medium power saving iddoo tanarratti deebistu jechuudha. Iddoo kanarratti click gootu. Haala kanaan turtii sa'aatii jalqaba jiru sanirraa baay'ee tokko isin ol dheerisaa jechuudha. Isa sadaffaa kanarra gootan immoo wallpaper qafoo keessanis akka malee gurraatessa chaarjii keessaniif baay'ee gaariidha. Garuu aappota tokko waan isin jala dhohisuufiyyuu isa kanarratti deebisuu hin qabdanii isuma gidduu irratti deebistu. As gara jalaa kanatti gabbuutanii iddoo power saving jettu tanas isii tanas on gochuu qabdu jechuudha. Iddoo kana on gootu. Iddoo kana on haala kanaan gootu. Warri bakka kanarratti hin arganne immoo yeroo gubbaarra harkistan bilbila keessan bakka kanarratti power mode iddoo tanan ni argattu. Isii tanas gubbaadhuma kanaan bakka kanarratti banuu dandeessu jechuudha. Warri bakka sanitti hin arganne immoo iddoo kanarratti haala kanaan on gootu akka baatiriin keessan isiniif turuuf sababa ta'a jechuudha. Sadaffaa wanti isin gochuu qabdan
notification jiru sagalee notification wani akkasumas yeroo isin bilbila keessa yeroo isin taach gootan sagalee dhageessisu akkasuma yeroo isin keyboardii keessan tuuxanis sagalee inni dhageessisu yeroo bilbila charge irra gootanis sagaleen dhageessisu jira sagaleewwan kanneen irraa off gochuutu nu hafa gannes kanas deemnee off goonaa jechuudha kanneen off gochuudhaaf sound and vibration iddoo irratti click gootu yeroo xiqqoo akkana gabbuutan asii bakka kanarratti system sounds iddootti argattu click irra gootu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma isin amma argitan iddoo kanarratti bakka kanarratti amma touch sound dha yeroo isin tuuxan sagalee dhageessisu jechuudha. Akkuma isin amma dhageettan sagalee dhageessisu jira jechuudha bilbilli kiyya. Kanaafuu sagaleewwan kanneen yeroo isin bilbila keessan touch gootanis ta'e yeroo screen keessan isin off gootanis ta'e charge yeroo keettan akkasuma keyboard keessa yeroo isin tuuxanitti ta'e yeroo isin nama barreessanitti sagaleewwan dhageessisu kanneen off gochuun isin irraa eegamaa jechuudha. Kanaafuu sagaleewwan kanneen off goonaa jechuudha. Bifa kanaan off goonaa jechuudha. Erga off goone xumurree bakka kana ni baanaa jechuudha. Afuraffaa irratti wanti isin ilaaluu qabdan as foon keessan irra galtu. Yeroo foon keessan irra galtan koodiiwwan amma isin agarsiisu kana galchitu jechuudha. Duwwaa 2 2 8 gootanii masalaalii galchitu ofii isaatii achi isin dabarsaa jechuudha. Iddoowwan kun baatirii taasisuudha. Bakka kanarratti wanti isin gochuu qabdan iddoo quick start jettu tanarratti yeroo takkaaf ni cuqaastu. Haala kanaan on gootu jechuudha. Warning isin agarsiisa. Okay tanarratti cuqaastu jechuudha. Ni eegattuuni. Bifa kanaan boodatti isin deebisa waan ta'eef cufameeti isin ammoo yeroo kana banattanii seentu jechuudha. Okay, erga haala kan quick start kana hojjechiistanii bakka kanas ni baatu jechuudha. Amma kan itti aanu wanti isin gorsoo jiraate iddoo kanas bakka kanas ifaa kanas yeroo yoo akkanatti banaatu jiraatu ta'e xiqqeessuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu yeroo halkan faa fayyadamtan kana osoo sirriitti bakka kanarratti off gootanii gaarii ta'a. Yoo gara guyyaa ta'e immoo xiqqoo hagana on gochuun barbaachisaadha. Gara xumuraatti yoo as fiddan sababa baatiriin keessan dhumuuf sababa baay'ee olaanaadha jechuudha. Akkasuma iddoo kanarratti wanti isin agarsiisus Wi-Fi ka fayyadamtan ta'e mobile data kanas ni cuftu. Iddoo soundii kanas silent gootu jechuudha. Haala kanaan ni cuftuuni. Wantoota kana hunda haala kanaan off gochuutu isinirraa eegamaa jechuudha. Garanas darbitanii wantoota kanneenis on off yoo gootan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanneen yoo off gootan baay'ee barbaachisaadha. Isaan kanneen hunda ilaaltaniiti off gochuutu isinirraa eegamaa jechuudha. Haala kanaan yoo off gootan baatiriin keessan isiniif tura jechuudha. Baatiriin keessan sirriitti isiniif turuu danda'a. Inni itti aanus iddoo kanarratti bilbilli hunda keessanii qabaatamu hin qabuun xiqqoo gaaffiidha garuu yoo kan qabaatu ta'e iddoo night mode tanas ni hojjechiistu. Iddoo kana haala kanaan yoo hojjechiistan backgroundiin gamanaan jiru xiqqoo inni gurraacha waan ta'eef iyyuu akka baatiriin keessan hin dhumneefis sababa olaanaadha jechuudha. Baatirii keessan isiniif ni qusata. Haala kanaan dura adiidha waan ta'eef iyyuu akka malee ifaa amma immoo gurraacheera waan ta'eef iyyuu ifaan isaa hamma tokko baatirii keenya akka nu jalaa dhumuuf sababan ta'u yookiin hin saffisiisu jechuudha. Baatiriin keenya akka nuuf turuuf carraa'uma. Akkasuma wanti isin gorsu bilbila keessan yeroo kaameraa kaastanis filashii isaa yoo ifaa isaa cufuu qabdu. Viidiyoo ta'es tokkos yeroo waraabdu filashii isaa yeroo viidiyoo record gootan cufuu qabdu jechuudha. Ifaa isaa sana yoo kan cuftanii waraabdan ta'e gaarii ta'a. Yeroo bilbila namaan haasoftanis sagalee bilbila keessanii speakera loud gochuu dhiistanii suuta sagalee namaa gad xiqqeessatanii yoo haasoftan barbaachisaadha. Akkasumas yeroo namaan haasoftanis sa'a dheeraa yoo ittiin haasoftanis ta'e chaarjiin keessan dhumuu danda'a waan ta'eef iyyuu yeroo sa'a dheeraa haasoftanis homaarra keessa garuu saawundii laawudii san xiqqeessuu qabdu. Xiqqeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hordoftoota keenya barnoota keenya har'aarraa waan baay'ee akka hubattan abdii qabna. Wantoota anu isiniin jenne kana hunda yoo kan gootan ta'e baatiriin keessan sa'aatii dheeraa isiniif turuu danda'a jechuudha.
Kanaafiyyuu akka irraa fayyadamtan abdii qabna. Chaanaala keenya haaraa kan taatan subscribe godhaa akkasuma please viidiyoo keenyas like share gochuu akka hin irraanfanne yaadas ta'e qeeqa qabdan koomentii irra nuuf kaa'aa gaafii qabdanis achuma koomentii irratti nuuf barreessaa deebiidhaaf nu eegaa isiniin jenna barnoota birootiin ammoo hamma walitti deemnutti har'aaf immoo nagaan nuuf tura.